Mootummaan Federaalaa fi naannoo irraa gayoonaa deebiin argamuu baatus torbee lamaan darban kana aanulee godina Wallaggaa ba'aa aanaa Kiiramuu fi Hangarguutee keessatti haleellaan itti fufeera jedhame lubbuu namoota nagaa hedduu galaafataa jira jedhan jiraattonni biyyeef himan. Jiraattonni aanaa Kiiramuu fi Hangarguutee haleellaan torbee darbee mudate jedhan namoota gayoonaa lakkoofsi isaanii hin beekamne lubbuu isaanii galaafateera jedhu. Aanulee lamaan kanarraas namoonni kuma hedduun buqqa'us dubbatanii jiran. Maqaan isaanii akka hin eeramne kan gaafatan dhalataan Oromoo jiraataan aanaa Kiiramuu ta'an haleellaa sana kanneen raawwatan duraan jiraattota aanaa sanaa kanneen turanii fi gurmaawanii hidhatan finxaaleeyyii naannoo Amaaraa kanneen ittiin jedhanii fi ollaa sanaa naannoo Amaaraa aanaa Bureerraa as ce'anii dhufan akka ta'an ibsanii hidhattoonni kun jiraattota irratti qofa otoo hin taane humna nagaa eegumsaa naannoo Oromiyaa irratti iyyuu haleellaa raawwataniiru jechuun himatan. Haleellaa kanaan dhalattoota Oromoo kunneen ta'an namoonni nagaan ajjeesamuu isaanis dubbatu. Gaafa bultii sagaliiti kan qabe amma guyyaa har'aatti kun waraanni kan dhaabbate hin qabu. Waraanni aanaa Kiiramuu irratti bobba'amaa jira. Isbiin buqqa'aa jira. Bakka humni jirus humni kan mootummaa jirus siltaaneeyyii Amaaraatiin dhumaa jira. Uummannis kun akka jirutti gorraamee qalamaa jira. Gurguddaaf xiqqaan beekaa wallaalaan barsiisaaf barattuun dhumaa jira. Amma kun ani mataan kun amma karaarra hin jira bakka lafan dhaqus hin beeku edda itti boos hin beeku kun daa'ima fuudhee horii fuudhee ani mataan kun amma jooraan jira karaarra gara giddaatti baadeen jooraan jira amma inni Kiiramuu irratti ta'aa jiru gaa bakka maal akka ta'e isaas hin beeknu biyyi jira jechuuf hin danda'amu uummanni jira jechuuf hin danda'amu guyyaa tokkotti qote bulaa fi hojjetaa mootummaa ta'ee kan awwaalame nama 16 kaleessa kan awwaalame jaarsaaf jaartiin jedhamu hojjetaa mootummaa keessaas kan jiru akka kan facafamaa jira. Sakaleessaa kan amma humni mootummaa yoo xiqqaate kan akka tilmaamaatti jechuudha nama 40 oli kan dhume. Uummanni qote bulaanis kan dhume naannoo nama 8 kaleessa. Uummanni bakka buqqa'ee godaanee qabeenya isaarraa jireenya isaarraa inni kaan dhalli karaatti duute kan nyaatu dhabdeennan dhala karaatti duute karaatti gataa deemaa jira. Inni kaarra isaas hin dha'ee lafatti wallaana mudhatee karaatti du'aa jira. Manni qorichaa hin jiru, manni yaalaa hin jiru, kan nyaatamu kan dhugamu hin jiru. Bakka isbee akkasitti dararamee dhumaa jira. Dhalattoonni naannoo Amaaraa godina sana keessa jiraataa turanii sababa nageenyaa gara naannoo Amaaraatti baqachuu isaanii dubbatan garuu kan haleellaa isaan irratti raawwataa jiru humna addaa Oromiyaa fi kan isaan shanee ittiin jedhan hidhattoota maqaa waraana bilisummaa Oromoon socho'an ta'uu himatan. Jiraataa aanaa Kiiramuu akka ta'an kan dubbatanii fi maqaan isaanii akka himamu kan hin feene dhalataan Amaaraa amma gara naannoo Amaaraatti godaananii jiran akkaataa itti walitti bu'iinsi ka'ee fi achii booda haleellaa dhalattoota Amaaraa irratti raawwatamee jedhan akkanatti ibsan. ህዳር 9 አካባቢ ነው ግርግር ተነሳ። ያ ግርግር ደግሞ የተፈጠረው ልዩ ኃይሉ ጋፈ ሙዴ ሰገሊት ረኮን ነገኛ ከሙደቴ yeroo kana humni addaa Oromiyaa warra shanee ta'an kana hiikee achi warra Amaaraa immoo naqamtee geessuuf murteesse. Achi yeroo kana dhalattoota Amaaraa kana achitti ajjeessuuf waan jedhuun rakkoon mudate jalqaba irratti. Yeroo kana namni ennaa baqatu muddee 11 hin baqatinaa shaneetu sin ajjeesaa jedhanii ammas dhalattoota Amaaraa walitti qaban. Sana booda gaafa muddee 21 meeshaa fidanii dhufanii humnumti addaa haleellaa kana banan. Namni ofirraa ittisuu aansinaan achi kaampiitti naqanii nu rashanan. Hidhattoonni naannoo Amaaraatti dhufan balaa geessaniiru waan jedhamillee ni haalan dhalataan naannoo Amaaraa jiraata aanaa Kiiramuu turan kun. Inumaa haleellaa deddeebi'ee hidhattoota shanee ittiin jedhaniin raawwatamu eega dhiyootii as dhalattoonni Amaaraa gurmaawanii ofirraa ittisaa akka turan ibsanii humni kan biraa naannoo sana hin jiru jedhan. ድሮ ሸኔ የሚባለው ጋር ነበር ማህበረሰቡ። አሁን ደግሞ የመንግስት አካል ሲሆን ነገሩ ከበደ። መንግስት ጋር ታግለህ እንዴት ነው ገበሬ አርሶ አደር እንዴት አድርገህ ነው የሚሆነው? duraan lolli kun shanee waliini amma ammoo mootummaa waliin yoo ta'u wanti kun kan ulfaate naannoo Amaaraa irraa kanas qaxxaamuri humni hin jiru jiraataa qofaadha. Egaa duraan jiraataan 800s 150nis ni gorraama amma garuu sana miti inni du'u akkasumaan hin du'u jedhee qophiitti seene. Kana booda faannootu bureetii dhufee jedhan uummati as jiru kun kan siyaasi galuuf miti kan qotee buluudha. Egaa amma hawaasa kana kan du'aa jiru. Jiraata aanaa Kiiramuu kan ta'anii fi maqaan isaanii akka himamu kan hin feene dhalataan saba Oromoo kabiraa aanaa sana keessatti haleellaan raawwatamu eega jalqabee waggaa 2 ol ta'uu ibsanii jiraattonni gandeen baadiyyaa aanaa sanaa keessaa hundi buqqa'anii magaalaa aanichaa keessa buufatanii akka turanii fi haleellaa kamisa darbe geessame sanaan namoonni baay'een ajjeesamuu dubbatanii jiran. Warri balaa geesse kun ani isaan dhufan gandi waddeessa diimaa kan jedhamu tokko kooticha kan jedhamu bakka sana mooraa leenjii silmaan qabu jedhamee hamiin akkasii ture.
achirraa ka'anitti isaan itti dhufanii karaa lixa biiftuu jechuudha. Karaa ba'a biiftuu immoo Aaroo kan jedhamurraatti buqqa'anii kan isaan dhufan yeroo baay'ee jaartee jaardagaarraatiin dhufu karaa jaartees jechuudha. Lubbuun namoota as gidduutti darbe agamtaa? Naannoo akka hollaa jirutti namni 16 akka jira isinii kennuu nan danda'a. Daantoo Kaffaalee abbaa seeraadha. Iddoo isaa Taganyee qonnaarraa hojjeta. Kabbadee Hayilee Maamaadaarraa hojjeta. Taarikuun geejjibarradha. Bulii kan jedhamu mucaan tokko immoo moojoolleedha, raggaatiidha. Gaaddisaa Baqqalaa kan jedhamu immoo mucaa waggaa 14 ijoolleedha. Isheen abbaan qaroo hin qabu. Haayiluu Gonfaas nama guddaa nama waggaa 70ti qotee bulaadha. Dassaalee Gonfaa inni waraana wal qabatee bakka bakkatti rukkutan immoo baay'eedha. Ammana jedhamuu hin danda'u. Kun kan mudate yoomidha? Gaafa amusiidha. Gama biraatiin dhalataa Amaaraa akka ta'an namni yaada isaanii sagalee Ameerikaaf kennan kabiraan kanneen gandeen baadiyyaa irraa buqqa'anii magaalaa Haroo buufatanii jiran keessaa namoonni midhaan fe'uuf deebi'an kibxata darbe akka lakkoofsa Itoophiyaatti 20 ajjeesamaniiru jedhu. ህዝቡ ሀሮ የሚባል ከተማ ላይ ነበር የነበረው ልጭኖ ወደ ሀሮ ልጭኖ በአህያ ጭኖ ቤተሰቡን ለማብላት ማለት ነው። እንግዲህ ቤተሰባቸው ራብ ላይ ናቸው። Uummati naannoo haroorra ture. Isaanis maatii isaanii beelarra turaniif nyaata geessuuf yoo dhaqan achitti marsee isaan ajjeese jechuudha. Gara nama 20tu du'e. Martinuu dhiirota. Egaa humni addaa naannoo Oromiyaa seensisee jara fixee jumlaadhaan. Aanaa godina Wallaggaa ba'aa keessa jiru hangar guutee keessattis sanbata darbe jechuun 24 irraa jalqabee haleellaa raawwatamaa jira jedhaniin siiviilonni yookaan immoo namoonni nagaan ajjeesamuu jiraattonni sagalee Ameerikaatti himanii jiran. Dhalataa Oromoo kataan jiraataan aanaa sanaa kan haleellaa sana raawwate hidhattoota faannoo ittiin jedhan akka ta'e dubbatu. Sanbata xiqqaa barii kallattii hundaatiin dhufanii dhukaasa bananii naannoo Andoodee Dichoo jedhama, Tullugaanaa, Madaaloo iddoo jedhamudha. Dhufanii dhukaasa barii maasaatii 11 walakkaatti jalqabanii uummanni suma rafaa jiru. Sababa kanaatiin magaalaa baay'inaan bakka magaalaa baay'inaa uummataati. Warri kaan meeshaa baatu, warri kaan haaduu baatu, jajaraa eeboo baatu kana dhufanii magaalanii bakka warri harki qullaati. Uummanni garatti goruudha beetu manni isaatti mana cabsanii bakkee ni deemu bakkeetti geesse waanuma addaatu ta'e gaareessillee amma mana bakkeedhaan funaanamee jira. Namoonni kana godhan eessaatti dhufan kan achi turanidha moo bakka dhibiidhaa dhufanii? Magaalaa sana kan deeme yeroo laataa turan dura dhibbuwanii darbee immoo faannoo kan jedhamanii leenjiyaadhuma turan yaalee iddoo jedhamu iddoo Andoodee Dichoo Tullugaanaa iddoo jedhamutti Madaaloo iddoo jedhamutti bireenii sanaayiparee Tadiishqaa waan isaan hin qabne jiru. Gama biraatiin dhalattoonni Amaaraa kan shanee ittiin jedhan hidhattoota waraana bilisummaa Oromootti dabaluun yakku. Yuunaayitid Isteetsi keessa kan jiraatan dubbiimaan waraana bilisummaa Oromoo Odaa Tarbii dhimma kana ilaalchisuun gaafatamanii deebii kennanii jiran. Waraanni bilisummaa Oromoo nama nagaa saba kamirraa yoo dhufeyyuu kan tuqe hin qabu. Uummata Amaaraas ta'e saba kamiyyuu ta'e kan isaan tuqnuuf sababa hin qabnu. Haalli naannoon sun keessatti jiran namni hin beekne hin jiru. Hidhattoonni faanoon lakkoofsa hedduutiin daangaa ce'anii uummata naannoo sanaa dararaa jiru. Qeerraa buqqisaa jiru. Kanuma wajjin qabatee dhiyeenya kana faannoonni humna addaa Oromiyaa hedduu sababa tokko malee ajjeesee sana booda wanta argamaa jiru humni addaa Oromiyaa ajaja raakiiloorraa eeguu dhiisee ofumaa murteessee faannoo irratti tarkaanfii fudhachuu eegale. Nutis faannoo irratti tarkaanfii fudhachaa jirra. Garuu akka jedhamaa jiru gamtaa waan qindaa'ame hin jiru. Garuu akkasumaan humna addaa Oromiyaan gocha gaarii irra jira waan ta'eef kan dur irraa eegaa turre. Abbaa irree tiksuu dhiisee uummata nagaa eeguu wanta akkasiitu argamaa jira naannoo Horroo Guduruu fi Baha Wallaggaattis. Kanaaf nutis isaan hin tuqnu hojii isaan irra jiru nutis hojii keenya irra jiru. Garuu wanti qindaa'ame hin jiru. Jarri nama Oromoo ta'e hundaan shanee jechuu akka aadaatti godhaniiru. Kana bulchaan Wallaggaa Bahaa dhiyeenya kana OBN itti ibseera. Oromoo arganii hundaanii nama nagaas ta'e nama hidhatee ta'es shaneema jedhanii moggaasu aadaama ta'e. Dhalataan naannoo Amaaraa gara biraan ammas humna nageenyaa Oromiyaa fi hidhattoonni isaan shanee jechuun waaman haleellaa kiiramuutti booda sanbata darbe hangar guuteettis namoota nagaa irratti haleellaa bananii jiru jedhanii yeroo ammaa kana ofii buqqa'anii bosona keessa akka jiran dubbatu. ወለጋ አንገር ጉትን የሚባል ቦታ እኛ አካባቢ ያው እየተመታን ያለነው በመንግስት ኃይል ነው እየተመታን ያለነው በልዩ ኃይል ኦሮሚያን ልቀቁ በሚል ነው። ቅዳሜ ዕለት ተኩስ በጣም ውጊያ ላይ ነበር የዋልነው ያው Wallagga naannoo hangar guuteetti kan rukutamaa jirru humna addaa mootummaa naannoo Oromiyaatiin namni hundumtuu gara bosonaatti bittinnaa'ee ture. Achii sanbata diida bullee borumtaasaas lolli jalqabame. Nama aga du'e baruu baadhus
Namni baay'een du'ee reeffa hedduun arge. Egaa humna mootummaati meeshaa guddaatu dhukaa ture. Dubartii fi daa'imman dhiisii isa kaaniifuu sodaachisaa ture baay'ee. Egaa ammas ajjechaan kun itti fufee jira. Bukkeettis guuttinittis haleellaatu ture. Konkolaataan hedduunis seenaa jira. Qaamni mootummaa maaliif nu qaqqabuu dadhabe? Nuyi naannoo Amaaraa dhaqnee hojii humnaa hojjennee lubbuun jiraanna jenne. Aanaalee hangarguutee fi kiiramuutti haleellaa raawwatamaa jiru jedhamaniin namoota du'anii fi miidhaman akkasumas buqqaan lakkoofsa isaanii mirkanaa'e argachuun hin danda'amne. Sagaleen Ameerikaas waa'ee haleellaa kanaa fi miidhaalee isaan geessaa jiran ilaalchisee qaama walabaa irraa qulqulleeffatu hin arganne. Garuu namoonni hedduun hangarguutee fi kiiramuurraa buqqaan ባህር ዳር seenuu sagaleen Ameerikaa hubatee jira. አሁን ብዙ ባባይ በረሃ በጫከሙ ተቀራለ አይነ ስውር ደካማ almaxxaa minga tazagto. Amma gammoojjii Abbayyaa keessatti bosona keessatti du'ee kan hafe hedduudha. Kan arguu hin dandeenye jaarroleen waan daandiin cufaa ta'eef hin dhufne. Inni mogolee qabu guyyaa 4 yookaan 5ttis dhufaa jira. Kaan bosonatti galeera. Kan nu buqqise 5 fi humna addaa naannoo Oromiyaati. Guyyaa guyyaatti baqattoonni 150 hanga 200 ta'an Wallagga Bahaa irraa naannoo Amaaraa galaa akka jiran itti aantuun koomishina ittisa balaa fi wabii nyaataa naannichaa Itaagenyoo Addame sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Koomishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa gama isaatiin rakkoon nageenyaa Oromiyaa lixaa yeroodhaa yerootti dabalaa deemuun isa kan yaaddesse ta'uu dubbata. Imaad Abdulfattaa koomishinichatti Direektara qorannoo fi hordoffii naannooti. Egaa sadarkaa kanatti wanti jechuu dandeenyu maalidha? Wantoonni kanaan dura turan kan ammas irra deebi'ame jiru. Lammiilee nagayaa sababa eenyummaa isaaniitiin qofa taargeet godhamanii haleellaa irratti raawwatamaa ture kanaan dura. Nutis dhimma kanarratti deddeebinee irratti dubbataa turre mootummaan lammiilee nagaa saba isaaniitiin bu'uura godhateetiin haleellaa irratti raawwatamaa jiru kana akka tika godhuu fi tibba kanas taateewwan raawwataman iddoolee garaagaraa godinoota wallaggaa garaagaraa keessatti taateewwan raawwatan kanumaan kan wal fakkaatanidha. Haa ta'u malee wanti jijjiirame maalidha? Iskeeliin isaa baay'inni namoota haleellaa kanaan miidhamanii baay'inni isaa dabaluudha. Kan adda isa godhu kan natti fakkaatan haa ta'uti garuu nuti akka koomishinii mirgoota namoomaa Itoophiyaatti eessattu maaltu ta'ee walitti bu'iinsi kun garam deemaa jira maaltu godhamuu qaba kan jedhu irratti wanta waliigala ta'e tokko yeroo gabaabaa keessatti uummataaf kan ibsinuun ta'a jechuudha. Mootummaan haleellaa godina Wallagga Bahaa keessa jiruu fi haleellaa namoota nagaa irratti raawwatame ilaalchisee mootummaan yaada kamiyyuu kennuu irraa of qusatee jira. Sagaleen Ameerikaas qaamota mootummichaa irraa deebii argachuuf carraaqqiin taasise haga ammaatti hin milkoofne. Ta'us hoogganaan biiroo koominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa torbee darbee ibsa gaazexeessitootaaf kennaniin keessumaa rakkoo nageenyaa Wallagga Bahaa fi Hooroo Guduruu Wallaggaatti mul'ataa jiruu fi finxaaleyyii fi hidhattoota shan ittiin jedhan balaaleffatanii turuun isaanii ni yaadatama. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Finfinneerraa.